هاي أمتك قالي أكم نجا جرتو نيات أكنا بريدو كنا ولين وجدت شوف دينا أسمانو هابي إرتشا بقى إرتشان إسنين جهي إسنين جتشا نيات أكنا بريدو كنا لو دي وجنا لايك شير سبسكرايب قوتشون دقاتنا قلتوما ورقوتن أكسما لايك اللي براين بسنا قلتوما نيات أكنا بريدو كنا ولي وجنا هدوتكو بريدا ما شاء الله ولين وجدت شوف ديمنا نياسا أكجالة تنبدي كوانيات هدوتكو بريداتي أوكي أكتي أسبرار جدا كان أسبرا شنكرتي قبنا قارا كون بكم تماتيما أسبرا مالك أو نسيتني إنو تبيك وانكن إنو تباتي يرو جولي إنو وانكن أنت تباتي بارزافي كوري بارزافي تشولا أسبرا دمو سكاي قبنا مكان جلابده اوكي اسبرا سكاي قبنا اسبرا برزاف جس برزاف يسنو مدسو فسكاي فيدا مفهمتچو سكاي قبنا اسبرا دمو اكارجتن كنو ورقين تنفكاتي bakka dhufu dhugaan beeku biyya Afrikaa kana fidanitti fakkaata akkana fakkaatti warqa hojjechuu deemnu asbira foon qabna foon keenya wanni bifti akkas jiruuf waan firiijii turee fi waan biraatiif himtechuudha hojjechuuf deemna amma inshallah nu laalaa qimamiidhaan boodara dhufan jechuu kaasitti goonu yeroo duraatiif xibsii wajjannaa jechuu yeroo duraa bashaan keenya odhe foon itti goona اوكي ايغا فون كنا كانت امبودا شنكرتي تغونا انجرا متقسم بقى ጥቃ ቀለል ከጀደ ብሻን ሰባን በርባኖፍ ከስማ ያው ፎን ሳለት ደበላ ዘይት ትሆነ ዘይት ማንካ ከነ ለምት ቆጥ ተቆቀረት ቆረችዳ nyaata akkasitti piroosesii guddaallee fedhu miti nyaata sa'aatii xiqqaa keessatti hojjettanii daqiiqaa 30 osoo hin ta'in daqiiqaa 20 keessa hojjettanii nyaata nyaachuu dandeettanii sa'aatii namatti hin fudhatu akkasuma foonichi foon lafee qabullee ta'uu hin danda'a akkuma feetaniin sibira ganjabiila qaba no qullubbii qaba black pepper from beta tiko afuruma sakana واحد قلت دكان بيتني رياضه كمان كان يرد وان فيدمو يا ولين دوينا دقوا كانوا ما بالشاتو ديفنا لا وان تكسي ادتني انا وان ثاني في وامرا بكمته كتنقيت ماتما قارا لي قارا ايتيكيسه قارا لي تقول دمون انديتن شان صبر بانون تف akka xibsi yeroo kana jiru suutanii onnaachuu qabnu waluma jinjin gootanii fayyadamuu dandeessan jechuudha akkana qofaadha yaa nuhubu
akkas waan gubuu garuu bifumaaf hin fayyada jechuudha. Kun argitan kana bifti isaa inshallah. Bishaan isaan barbaanna waan ta'eef amma bishaan itti daballa. Bishaan isaa kana warqii irratti goone warqiidhaan sukkuun waan ta'eef nyaata ajaa'iba akka ajaa'ibaatti bareedaati maashaallah. Suusii natti ta'e bakka suusii haga nyaata kana baradhe torbaanii osoo nyaatiin kan amma akkanatti kurreetti qadaannii dhiifna suutee akka bilchaatu kun akka kana bishaan itti fixatee ture dikkootti dabalee akka sirrii bilchaataan barbaade bakka hungaachee ganu bilchaatee jala dhaamsine amma warqii keenya hojjenna. Yaa warqiin teenya akka argitanii asirraa maxxansa misan keessa dhiqeetti kun warqiin teenya akka argitan asirraa keestaalii lamaan dhufti. Argitan kana jirti kun qincee fakkaata jechuudha. Akka inni jiru isa kana kunne asitti naanna. Kan akka argitan kana akka qincee fakkaata. Kana asirratti amma ibiddi hoomaa jala hin jiru suuta jennee akkana sukkuumnee hojjaan akka bahu godhuu qabna jechuudha. Asni kuni asirri sukkuumuu qaba wali qabatu hin qabu. Isa kana akka lamaan sukkuumuu qabdanii akka sirriitti firfir jedhu akkana caccabsaa sukkuumuu ditti kun aga caccabsaa san nama hin faajessu ofii isaatiin iyyuu firfir jedhaa hojjaan baha waan ta'eef malee walitti qabatu hin qabachuudha. Akka argitan kana kun ammayyuu hojjaan bahee maashaallah. Amma suuta jedhee ibidda jala qabsiisa. Jala qabsiisa jechuun kirbiitii fidee of jedhee amma ibidda kenna jala qabsiisa xiqqeesse ibidda suuta xiqqeessanii itti gootanii as biraa sukaayii reefuu seen mul'ise qabna. Sukaayii maqaa biraa qabaatiin beekan garuu gara ani jiraadhaa turetti sukaayii jedhamee waamamaa bachoo fa'aatti godhan jechuudha. Bachoo dhadhaa yeroo dhadhaa itti beessan itti godhanii yeroo bachoo daaysan itti godhamaa. Isa kana maqaa biraa qabaatiin beekun akkanuma firfirskootanii hafuura isaa hedduu tokko isinii bareecha. Hafuura bareedaa waan qabuuf sukaayiin kun hafuura akka isinii bareechisuu fi akkana butichitanii firfirgootanii irra walumaan dhohitan akkanumatti. Ibidda xiqqeessa jala qabsiiseera. As biraa barbarii xiqqoo itti goona.
maaliif ho'itanii barbareen kan barbaachisuu fi bifumaaf jechuudha. Bifa akkanuu deemsuu fi okay barbareen booda soqidda xibsiin kennilaan soqidda qabuu fi ittiin baay'isina achi kaanii waliin dhoofne jechuudha. Soddotti akkana waliin dhoofneen booda ruuza isaa teesti godhaa laalaa qammasaa laalaa itti jechuun keessoo itti godhuu dandeessanii qammasaa laalaa yoo qannase asbiraamaa akkanatti hin lallaafama yoo inni iyyuu kun akka argitan kana hin laafa firfiriin jedhu jechuudha. Akkana yoo hin laafeen booda maraqii kennatti godhaa waliin dhoofna amma bishaan isaa. Okay daqiiqaa 10 akkas ka waliin dhoofnee kan ibidda maratti jechuudha. Daqiiqaa 10 akkanatti gootaniin booda amma dhumarra ga'ee waan dafee bilchaatu sa'aatii nurraan fudhatu. Ibidda hedduu tokko jala dhiqisanii gadi kan waliin dhoofneen booda asbira dhadhaa xiqqoo qabna. Yaa dhadhaa ittiin guddisuuni dhadhaatti gootanii ammallee waliin dhooftan jechuu akkanatti. Akka sirriitti wal seenu dhadhaan yeroo hedduu irra caalaa isaa yoo harkaan sukkumtan filatamaadha. Yaa xiqqoo nama gubaa danda'u. Amma maraqii kennatti godhaa waliin dhoofna. Dhadhaa barbaadetti godhuu dandeettanii ani itti dhiqeesse. Amma maraqii kennatti goona. Kun akkas bira argitanii maraqichi kenna kunuuti. Maraqii kenna amma irra goona. Foon illee akkasuma waliin foon dhumarratti goona jedheetiin irraa dhoobu jira. Amma waliin dhoofna jechuu sirriitti. Maraqii kanatu iyyuu mi'eessa jechuu isa kana. Maraqii foonii kanatu bishaan isaa kun xaamii isaa takkitti maan jijjiira bakka. Akka feenu nu taachuutiin booda ammallee goommana xabbastaniituma goommana waliin illee nyaatamuu danda'a. Hedduu tokko mi'aayaa. Eega kan xibsiitti gootanillee goommana yoo qabaatanii maddiidhaan itti godhu. Yeroo nyaatanitti rimarratti maddiin itti godhamu. Nyaata hedduu tokko mi'aate akka jaalatanitti qaba. Ammallee itti dabalaa kanuma waliin dhoofna. Noo kadhatan. Maashaallah. Kun ammallee irratti qicceera. Amma foon waliin itti goone. Waliin dhoofna ammallee ibidda jala xiqqeessanii akkasumatti. Foon akka keessaan mul'atutti akkuma isin jedhe foon lafee qabullee ta'uu danda'a. Garuu foon yeroo lafee qabullee qabaatee diddiqqeessa ciraatanii ka foon bichaa ta'e akkanatti godha. Nyaata hedduu tokko bareedaa akka jaalatan abdii qaba dhugaa. Nyaata kan filis yaalaatini komentii jedhannaa barreessa yoo jaalatanii yoo akkasuma isinitti illee toliin jechuu barbaadeeti. Soqidda asbira laalaa itti dabaluu dandeettanii. Xibsitti illee waan godhee jiruuf an soqidda asitti illee diqqoo godhe soqidda laalaa itti dabalaa. Nyaata hedduu tokko bareedaa akka jaalatan abdii guddaa qaba. Xiqqoo akkana ibidda jala xiqqeessine akkanuma waliin dhoofna. Eega akkana gooneen booda bakka amma geeffamee jira. Ibidda keenya jala dhaamsinaa. Akka argitan kana maashaallah. Kun akka argitan kana dhumni isaa akkana fakkaata. Hedduu tokko bareeda. Asbirawwan itti dabalamaan jiru. Timaatimaaf qaaraa akkan diikoorimaaf irra godhe malee wanni biraan itti dabalamaan jiru isaanii irratti godhe. Akka argitan kana maashaallah hedduu tokko bareeda. Ijaafillee sifraa qixxee kan fidanii ganama gakkeenaan bakka. Ganama ta'ee galgala ta'ee sa'aatii kamiyyuu nyaata nyaatuu dandeettanii. Nyaata hedduu tokko bareeda maashaallah sooma keessa fa'a. Isa kana nyaatanii aanan gubbaan dhuunaan osoo beeleen guyyaa guutuu ooltanii. Nyaata hedduu tokko bareeda dafee nama beelessu takka hoo nyaatanii
akka jaalatan abdii qaba. Viidiyoon keenya kahadha akkana fakkaata. Like, share, subscribe gochuun dagatina. Galatooma nyaata hedduu tokko bareeda. Yaala isiniin jedha. Warqii namni argachuu dandeettan store Itoophiyaatti hin argama. Store kamiyyuu oo gaafattanii hin dhabamu, hin argama jedhee yaada. Bakka jirtan kamittuu biyya alaa ka jirtanitti suuqimaa buddeenni fa'aa dhufu akkas shiroo barbaree fa'aa argattanii yoo gaafattanii hin dhabdanii piichara isaa kan isinii maxxansaa yoo barbaadan yaa akka jaalatan abdii qaba. Galatooma nagahatti nu tura. Horaa bula. Galatooma nagahatti. Bye.